bilbila keessan eeyyama keessan malee namni yoo fuudhee ilaale akkaataa bilbilli keessan suuraan nama sanyidhaa waan namni sun bilbila keessan keessatti ilaalaa ture waliin isiniif kaasuu danda'uun isin barsiisa. Wama namni sun bilbila keessan keessatti ilaalaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf namni sun yoo WhatsApp bira galee iccitii adda addaa chaatii keessan ilaalaa ture WhatsApp waliin akka inni WhatsApp bira galee WhatsApp ilaalaa ture waliin suuraa isiniif kaasu. Yoo inni galarii keessa galee suuraa adda addaa ilaalaa ture galarii waliin akka inni suuraa ilaalaa ture waliin suuraa isiniif kaasu suuraa nama sanyidhaa. Egaa ta'uutan kiyya waan kana kan baay'ee argeetti faatu viidiyoo kun laakshar gochuun jalqabaan afaan turaan dhufa. Kana gochuuf aappii tokko bilbila keessatti gabbufachuun barbaachisa. Aappii kana gabbufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokko kilikni gootanii achi booda bakka sarchii kanatti gola Oromiyaa tanii barreessanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kan jala dhasanii asirratti tokko kilikni gootanii ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jala tokko kilikni gootanii ammallee haal kanaan sittee sifataa asirratti akoon sarchii kanatti tokko kilikni gootanii bakka sarchii kanatti qubee haa taa jaa barreessa achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikni sarchii gootanii achi booda ammallee haal kanaan suuraa kan sifataa suuraa kanatti tokko kilikni gootanii achi booda aappii gabbufachuudhaaf yeroo ultaa gaddeemtu ultaa deemtu manumaati achi booda dhumarratti qalama deemaan kan barraa yaappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood keessatti daawulood tutanii aappii kana bilbila keessatti gabbufatanii hayyee daawwatan yaappii gabbufatanii yeroo galtan aappii kana haal kanaan simbiramaa wanni kun sanatti kilik gootanii haal kanaan ooni gootanii wanniin ooni yeroo taate haal kanaan giriinii taate jechuudha amma haal kanaan aappiin hojii isaa jalqabee jira amma booda yoo namni eeyyama keessan malee bilbila keessan fuudhee waan adda addaa bilbila keessan keessatti ilaale alaatunuma suuraa nama sanyidha waan namni sun bilbila keessan keessatti ilaalaa ture waliin isiniif kaasu.